Ashamaa akkam jirtan hordoftoota Forex Entertainment torbaanitti yeroo tokko Forex Entertainment irraa kan isiniif dhiyaatu qophii keenya uuda qaroominaa qabannee dhufnee jirra. Hanga dhuma qophii keenyatti nu faana turaan afeerraa teenyatan kabajaati an Birraa Jamaali. Biyyoota jiddugala baha Eeshiyaatti argaman keessaa takka tan taatee fi isteeta torba Yuunaayitid Arab Emireets keessaa takka tan taate Dubaay biyyoota guddinnii fi jijjiiramni isaanii addunyaa afaan qabachiisan keessaa tarree dura irratti argamti. Akka qorannoon bara 2022 fuula weebsaayitii mootummaa Dubaay irraa argame ibsutti baay'inni uummata Dubaay miiliyoona 3.5 yeroo ta'u bal'inni lafa ishee ammoo iskweer maayila 1588. Biyyatti Dubaay biyyoota guddinni ishee akka rokkeetaatti saffisaan furgisiifaman keessaa takka. Guddinni diinagdee biyyattii kanaan dura akkuma biyyoota Arabaa hedduutti gaazarratti kan hundaa'e ta'ullee tarsimoo diinagdee haarawaa bara 1995 baafattee hojiitti hiikuudhaan wantoota haarawaa uumuudhaan sochii ajaa'ibaa jalqabdee turte. Keessattuu wantoota afuriin addunyaarratti olaantummaa gonfachuudhaaf murattee lafaa kaate. Turizimii, daldala, aviyeeshinii fi industirii riil isteetiitiin addunyaa fagootti dursitee deemuudhaaf mudhii hidhattee ilkee ciniinnatte. Akka qorannoon bara 2016 gaggeeffame mul'isutti galiin Dubaay waggaa tokkotti turizimii qofarraa argatte doolaara biiliyoona 43.3 ture. Galiin kunis guddina diinagdee biyyattii irratti parsantii 12.1 fooyya'insa agarsiise. Kanarra dhaabbatanii guddina saffisiisuudhaan bara 2027tti doolaara Ameerikaa biiliyoona 73 turizimiirraa walitti qabuuf karoorfatanii sochiirra jiran. Biyyattiin qabeenya uumamaa turistootaan daawwatamu qabaachuu baattullee hawwata turizimii namtolchee hedduu hojjechuudhaan addunyaan guutuun akka gara isaanii garagaltuu irratti hojjetan. Dubaay biyyoota gara daldalaatiin humna guddoo qaban keessaa sadarkaa durarra jirti. Akka ogeeyyoonni diinagdee ibsanitti Dubaay biyya daddabarsa meeshaalee daldalaatii fi jiddugaleessa biizinasa addunyaa tanaati jedhaniiti yaaman. Kutaalee addunyaa hundarraa wal jijjiirraa daldalaa gaggeeffamu hunda keessatti gaheen Dubaay akka malee guddaadha. Buufata doonii gurguddaa ulaagaalee addunyaan barbaaddu guutan sadii kan qabdu yeroo ta'u biyyoota 50 ol waliin hidhata daldala bishaanirraa jabaa horatanii jiran. Waggaa tokko keessatti buufata sadeen irratti kontiinarri meeshaalee miliyoona 70 ol akka keessummeeffamantu himama. Dubaay gara aviyeeshiniitiinis hirmaannaa guddaadha qabdi. Dhaabbileen aviyeeshinii bebbeekamoon addunyaa tanaa hundi qubsuma isaanii Dubaay erga godhatanii bubbulanii jiran. Gara biraatiin biyyatti Dubaay galii guddaa kan irraa argattu industirii riil isteetiiti. Biyyattiin qubsuma dureeyyota addunyaa tanaatii fi namoota bebbeekamoo erga taate oolee bulee jira. Magaalaaleen bishaanirraa hoteelotaa fi qarqara galaanaatii fi gandoonni faashinaa tujjaarotaa fi namoota dhiibbaa uumuu danda'anillee osoo hin hafin filannoo fi hawwiin namoota hedduu akka taatu godhanii jiran. Walumaa galatti biyyatti Dubaay biyya hiyyeessi itti dalagatu, biyya tujjaarri itti bashannanuu fi jiddugala daldalaa fi qorannaati. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya Dubaay addunyaa tanarraa sadarkaa hedduudhaan fagaattee deemurraa kan ka'e waa'ee ishii himanii fixuun hin danda'amu. Uumama ishirraa jalqabnee akkamitti akka Dubaay guddatte sadarkaa irraan tana irra jirtu kana geesse viidiyoo biraatiin walitti deebina. Qophii keenya irraatiin immoo seenaa ijaarsa addunyaa keessatti amanuuf nama rakkisuu fi gamoo dheeraa addunyaa kanaa kan ta'e waa'ee Burji Khaliifaa kan waliin laallu ta'a. Ammallee nu faana tura. Waan duraan jiru fooyyessuu, waan haarawaa barbaaduu, waan iyyaalamii yaaluu fi fiigichi adeemsa hunda keessatti dursanii argamuu fiigamu erga hojii biyyoota hundaa tahee bubbulee jira. Adeemsa waan haarawaa barbaaduu kana keessaa tokko guddina jaarmaya gamooleeti. Bara 19 irraa jalqabee gamoo dheeraa addunyaa kanaa kan jedhamee beekamuu ture biyya Ameerikaa Filaadelfiyaatti kan argamu yeroo ta'u dheerinni gamoo kanaatis meetira 167 ture. Gamoon kun guutumaan guututti jaarmayni isaa dhumee kan hojii jalqabe bara 19 ture. Bosona gamoowwanii ja'amuun tan beekamtu magaalaa Niiwoorkii Filaadelfiyaatti aantee ogummaa jaarmaya gamoowwanii garaagaraa itti fufsiiftee turte. Bara 1908 irraa jalqabee hanga bara 1971 jidduutti magaalaa tanatti gamoon tokko kaan irra dheerachaa wal dorgomaa ture jira. Gamoowwan baroota kanatti magaalaa Niiwoorkitti ijaaraman keessaa 7 gamoowwan dheerina isaaniitiin sadarkaa addunyaatti galmaa'anidha. Seenaa jaarmaya gamoowwan magaalaa Niiwoorkii keessaa inni dheeraa fi kan dhumaa gamoowwan lakkuu shororkeessitoota Alqaayidaatiin 9/11 diigamanidha. Gamoowwan kun bara 1971tti kan ijaaraman yeroo ta'u dheerinni ishee ammoo meetira 417 ture. Bara 1972tti gamoon dheeraan Sears Tower jedhamuu fi dheerina meetira 442 qabu magaalaa Chicaagootti ijaarame gamoo dheeraa addunyaa tanaa jedhamee beekame. Haaluma kanaan itti fufee biyyoota Awurooppaa hedduu keessatti gamoowwan waan samii tuqan fakkaatan hedduun ijaaramaa turan.
Bara 2011tti seenaa ijaarsa gamoowwanii keessatti wanni amanuuf namatti ulfaatu tokko gara jiddu galeessa bahaatii dhagahame. Gamoon dheeraan addunyaa kanaa biyya Dubaayitti ijaarame hanga ammatti sadarkaa tokkoffaa addunyaarraa qabatee itti fufee jira. Gaafa gamoon kun ijaaramuu jalqabutti sodaa fi shakkii namoota hedduu kan ture akkamitti gamoon hangana gahuu lafa cirracha irratti ijaaramuu danda'a. Kana malees qilleensi hamaan sa'aatti kiiloomeetira deemu waan jiruuf piroojeektiin jaarmaya kanaa dhugoomee arguu amanuudhaaf hedduu rakkisaa ture. Burji Khaliifaan dheerina meetira 828 kan qabuu fi seenaa jaarmaya gamoowwanii keessatti kan jalqabaa tahee addunyaarratti galmaa'ee jira. Gamoo dheeraa Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti argamuu fi akka baha Afrikaatti sadarkaa duraa kan qabatee jiru gamoo baankii daldala Itoophiyaatiin yeroo wal madaalsifamu Burji Khaliifaan dachaa 4 caalee argama. Gamoon kun gaafa ijaaramaa jirutti ijaarsi isaa iccitii tahee dhoofamee ture. Sababni isaa ammoo yoo ifa baasanii hojjetan biyyoonni gurguddoon biraa gamoo wal fakkaataa fi kan isa caalu ijaaranii abjuu isaanii akka hin dukkaneessineef ture. Lafti Dubaay cirracha waan ta'eef bu'uura gamoo kanaa lafa keessa dhaabuudhaaf hedduu rakkatanii turan ogeeyyonni. Gareen arkiiteektara Ameerikaa dadhabbii yeroo dheeraa booda cirracha qotanii erga fixan booda lafa sirriitti bu'uura gamichaa dhaabuun milkaa'eef. Lafa jalatti ijaarsa konkiriitaa jabaa erga ijaaran booda sodaan guddaan jiraatullee gara ijaarsa lafa gubbaatti tarkaanfatan. Yeroo laalan salphaa haa fakkaatu malee lafa cirracha irratti gamoo hangas dheeratuu fi guddatu ijaaruun hedduu ulfaataadha jedhan ogeeyyonni ijaarsaa yeroo dubbatan. Piroojeektiin namoota hedduudhaan sodaatamee fi milkaa'uun isaa shakkisiisaa ture kun arraan tana milkaa'uu bira dabree addunyaan guutuun gamoo isaan dorgomu ijaaruuf yaalanii garuu milkeessuu osoo hin dandahin hafanii jiran. Biyya qilleensi hamaan sa'aatitti kiiloomeetiraa ol fiigu jiruu fi lafti ishii cirracha qofa taate tanarratti akkamitti gamoon hangas geessu dhaabbachuu dandeesse gaafiin jettu ammallee akkuma itti fuftetti jirti. Gamoon kun haalli qilleensaa hamaa fi cirracha irratti ijaaramuun isaa akka hin jiinee fi gara tokkotti akka hin jallanne seerri fiiziksii sirriitti hojiirra oolee jira. Seerri fiiziksii friction force jaanii ogeeyyonni yaaman madaala gamoo kan eeguu fi lafa jalatti konkiriitota 200 ol jabaatee akka hojjetameetu himama. Ogeeyyota ijaarsaa 12,000 arkiiteektaroota 100 olii fi mahandistoota ijaarsaa olaanoo hedduu qabatee guyyatti sa'aa 24 torbaanitti ammoo guyyoota 7 boqonnaa malee kan hojjetamaa turedha. Burji Khaliifaan adeemsa ijaarsaa waggoota 6 fudhate kana keessatti guyyaa 3tti gamoon 3 hojjetamaa kan ture yeroo ta'u hanguma dheerinni gamoo ol ka'aa dhufuun garuu saffisni irratee gufuulee fi adeemsi hojiitis ulfaachaa deemuun hubatame. Gufuulee yeroo ijaarsatti mudatan keessaa haala qilleensaa magaalattii keessaa kan jijjiiramuu fi humni qilleensaa hammaachaa deemuu muraasa. Ogeeyyonni ijaarsaa akka dubbatanitti gamoon rooga fireen humna qilleensaa hamaadhaaf saaxilamoodha. Burji Khaliifaan garuu yeroo gubbarraa ilaalamu bu'uurri isaa rog-sadeedhaan kan walitti dhiyaatu yeroo ta'u bocni isaa garuu kan filatame biqiltuu biyyattitti argamuu fi maqaan isaa deezerti filaawur jedhamurraa kan filatame akka ta'eetu amanama. Dhugumatti yeroo gubbarraa kaasanii hanga jalatti ilaalan bocni Burji Khaliifaa deezerti filaawurii wal fakkaata. Akka qilleensi hin jiineefis jaarmaya boca garaagaraa qaban 27 naannoo Burji Khaliifatti ijaaramaniiti argaman. Adeemsa akkanaa hedduu keessa dabree Burji Khaliifaan hanga har'aatti ijaarsi isaan dorgomu addunyaarratti mul'achuu hin dandeenye. Ijaarsi gamoo kanaa konkiriitii toonii 110 kan fudhatee fi sibiila feerroo toonii 55 kan fixeedha. Akkasumas daawwitii gilaas paanaalii 26 oltu itti dhume. Ijaarsi Burji Khaliifaa sadarkaa olaanaa irra turetti guyyatti hojjettoonni 12,000 gamoo kana irratti hojjetanii jiru. Akka addunyaatti rikardiin gamoo dheeraa kan qabamee ture filoorii 160 yeroo ta'u kan Burji Khaliifaa garuu 163. Burji Khaliifaan gamoo addunyaa irratti dheeraa ta'uu isaatiin rikardii addunyaa qabaachuu bira dabree rikardii addunyaa biroo 6 qaba. Liiftii yookiin asansiira dheeraan addunyaa tanaa kan argamu Burji Khaliifaa keessatti. Bakki daawwii olaanaan addunyaatis Burji Khaliifaatu qaba. Qaamni Burji Khaliifaa guutuun iskiriina yeroo ta'u oomishaa fi wantoota achirratti beeksisuu barbaadduuf kan kafalamu diraama 250 irraa jalqaba. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya uuda qaroominaa arraaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa hordoftan kana fakkaata. Qophii keenya uuda qaroominaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagayatti.